Farsebula Haraya warra duraan wajjin bara 2015 irraa haga 18 wajjin asirraa iyyaa turre baga dhuftanii isinin jedha. Waa takka asirratti isinin jechuu barbaada isinillee Farsebulaan tokko saahiba kiyya ka ture hadhaan tana moo kaleessa kaachirratti haasa'u argee maal jedha Jawaar qeerrootu maqaatti godhee qeerrootu sadarkaa saniin gahee okay zan wayita biyya galee jedhee qeerroo dhumte san haadha qeerroon ilmi irraa du'e qeerroo caccabde tamiila dhabde ta'ija dhabde harka dhabde hunda'u irra deemee hilaalle tokkollee waan goonee fi hilaalle guddoo yookiin xiqqoo qabdurraa waan kennees hin jedha obboleessa kiyya dhiiga qeerroodhaatiin naggadaadhaa ture qeerroon kumshan jammalee qeerroo kun 15 ta'oreegamte ka caphee naafee mana taa'u osoo guyyaa tokko dhaqeen gaafatti tolte dallafi jaaree mootummaa faarsee gaafatti ammaatti immoo qeerroo toohaadhaa ammaas falmannaa qeerroo meeqaa haati dhabdee arra hiyyummaadhaa waadamaadhaa jirti mee waan qarshii 10 qaburraa qarshii 5 kennaaf jee dhaqee ilaalee jira. Farsebula akkasiin jedhu qeerroon lafee ofii cabsitee dhukutteessitee dhiiga ofii gannayxee warra shamee ajaa'ee xiraayee wayyaaneen amma 27 mormarra dhaabbattee ajajuu turre san OPDO yeroo sanii ODP booda biltsiginnaa ammaa kana warri achi jalaa baase isaan bakka ajooytuu bakka shamtuu xirooftuu san jalaa baastee angoo fiddee nama walqixxooytee biyya bulchitee masaraa mootummaa nayxe suni maal guyyaa takka qeerroo haadha qeerroon irraa ajjeefame haadha mucayyoon isiin takkattiin qabdurraa ajjeefame ilmi tokkochi irraa isiin qabdurraa ajjeefame guyyaa takka cinaa dhaabbattee laaltee jirti biltsiginnaan ammaan goora jirtu kun warri taankii harkaa qabu warri baankii harkaa qabu warri waa hundayyuu harkaa qabu guyyaa takka ka isaaniif jecha isaan angoo fiduuf way qeerroon angoora dhufte isaanii ka angootiin dhufe bakka diqqeenna gadii bakka maaltu ajaa'iba oguu jedhan OPDO jedhu jechuu uummanni Oromoo guutuun bakka san irraa ol baastee qixxeessitee asiin geettee yeroo sanillee akka qabsoon sun hin milkooyne galma hin geenye warri ajjeesu ture wayyaanee walqixa isaan ture jechuu qe'ee hunda keessatti. Wayyaanee wajjin deebanii ka ajjeesaa turan fakkiisii fi obboleessi guyyaa irreecha irratti namni 700 bakka takka dhume angaawaan yookiin ammoo hoogganni ol aanaan OPDO ibsa miidiyaaf kenni jedhaniini gabbahee maal jedhee osoo dhagaa darbatan sanuu afaan amaaraatiin dubbate guyyaa sana afaan amaaraa'u caccabaa hin beekne tokko dingaay soora wurunaw za warqob gabte allaquu jedhee takkasitti dabarsaa ture jechuu ijoollee takka hin darbatin ka gubbaan xayyaarritti dhufee akkasitti boollasanitti dhuman san akkas jettee itti baacuu turte. Rakkoo san keessaa baastee gadi aantummaa isaan wayyaaneen mormarra dhaabattee rukutteetiin ajajuu akka harree sooqiddaa itti feeteen dubaan ol dhiitaa oofuu turte san warri isaan achi jalaa baasanii mana mootummaa naqaniyyuu qeerroo achi deebi'ee hin laalle jechuu haadha qeerroo deette san haadha irraa ajjeesan san haadha ilmoo isii ajjeesanii reefqarra taa'e jedhan san guyyaa takka dhaqanii cinaa isaanii dhaabanne jechuu sun diqqaateeti hadhaan tana itti deebisanii ummata Oromoo fixanii maaltu ta'e sirka keessatti waan gochaa minilik ummata Oromoo irratti caalii calanqootii fi aanol irratti godhee gadi maal garaagarummaan inni qabu seenaan kuni nama ajjeesanii ati woboo jechuuf eegadu booda reefka isaa magaalaa keessa harkisuun seencharii 21 keessatti jaarraa 21 keessatti dhaloota dhufuu fi maaltu itti dhagama akkamitti ilaalan mootummaa waan jedhamu oguu dhagaan maaltu isaanitti dhagama ummataan jilchuu jecha namni eegadu deebi'ee si duran dhaabbatu garuu gochaa diinummaa gochuun akka reefki isaaniileen awwaalamne waraabessa kanyaachise mootummaa amba argoo irra jiru kana biltsiginnaa yookiin bulguu kana bulguun kuni ka qeerroon lafee fi dhiiga ofii itti dhangalaaste gara aangoo fidde guyyaa takka galatoomaan jenneen haadhaa fi abbaa ilmaan san dhabe yaadattan yoo ka yaadattan taate lafa arsii diidaa kana keessatti abbaan guyyaa takkaan ilmaan sadi dhabe wal bira osoo booyu ka iji jaamtisanii beeytanii miti guyyaa takka biltsiginnaan bira dhaabbattee waa jettee ni beeyti qabsoo kanaaf jechuu abbaan suni ka deega ilmaanii ta'e akkasitti hafee jechuu osoo booyu iji isaa isa badde. Jawaartu gaafachuu qaba san jawaartu godhuu qaba waan kanallee ammoo godhee jira yoo ka yaadattan taate OMN gurbaan sun amma Itoophiyaa jira OMN gaazexeessaa ka ture san isa qofatu biyyattu hafeef warra yeroo san ture keessa naannoo asaasaa deemee galmeessuu ture yoo ka yaadattan taate dokumentari dalaguu ture jechuu warroota dhaawaman warroota madaayan nama malaan akkana keessaa jiru waggas bakka sanitti dhaqqabdee OPDO'n akka miidiyaa saniin tamsaasuu hin deemne dhabamsiiftee achirra girisiiftee digniin itti kennitee dhaabsiftee jechuu kanaan alaa isaa warri taankii fi baankii
fi mallaqa harkaa qaban guyyaa kam cinaa dhaabbatanii ilaalan suni xiqqaateeti miti ila ammallee ajjeesanii hin dhiifne ajjeesanii reefka isaanii kalafarra harkisan san qofatti hin dhaabanne mana hidhaa keessa qeerroo yoo diqqaate 2,000 3,000 4,000 hin caalu warri bara 2015 irraa haga 2018 qabsoo kanarra ture warri qabsoo fuulduretti oofaa ture hadhaan tana bilisiginnaan hidhamee hidhaa keessa hin jiru san Jawaartu hidhe bilisiginaadhaa miti ka hidhee irra taa'u galata maleef immoo hidhatu maleef ummata sanii yaa kijibdu bakka garaanti quufte waan dabarre yaadattu kanaaf ka itti gaafatamummaa qabu ka yeroo sanillee ajjeese bilisiginnaa ka ammallee ajjeese bilisiginnaa ka ammallee hidhaa keessatti achis ugguree irra taa'aa jiru qeerroo fi ummata nagaa fi qotee bulaa fi warra daladoo mootummaallee warra gara isaanii hin gorri ka ajjeesaa jiru isaanii jechuu ka kanaan biroo ammoo faarsee bulaan tokkollee baay'ee kiyyaa maal jedha biyyi waan guddataa jirtuuf biyya guddatte warri western yookiin warri dhiyaa biyya nu jirru kun hin jaalatanii Itoophiyaan nyaataan of dandeettee jirti reesoorsii enerjii baafattee jirti bishaan hidhaan laga Abbaayyaa dhumate kanaafuu ifaan of dandeette ifaan eessa of dandeette obboleessi gimaa kijibda ifaan magaalaa biliqilicii ifaa mana shiishaatiin biliqili godhansan iyyuu Finfinnee keessatti iyyuu ifaan eessatti yeroo guutuu argatoo cinaa takka argatte cinaa takkaan dhaama keessa turte hundi keenyaa ni beeknaa jechuu karoo ofaa miti nyaataan eessatti of dandeette Itoophiyaan namni Itoophiyaa yoo diqqaate naannoon Oromiyaa harka 100 keessaa harki 25 yeroo sadii nyaataa yoo guddate yeroo takka nyaataa jechuu agabuu jiraataa jechuun namni akka arginu kana akka bara 2018 angoo dhufan yeroo mata gargaarsa eessatti dhaabate gargaarsa kana sila safety net ka dhaabee gargaaruu ture ummata kana mootummaadha jechuun diaspora gargaaruutti jira jechuun haga dhaatti baatii lama geenye ka gargaaraa ture jechuun ammas akkasumatti dhufu jira beelarraa rakkinarraa jiruun qaala'uu irraa jiraachuu dadhabuu irraa ilmi namaa qoraan duydatti baatee magaalaa baasee gurguree ka jiraatu jechuun sani Itoophiyaan amma jirtu. Bulchiisni amma guddatee xaaraa tuqeeti jettullee sanii jechuu kanaaf kijibni uummata kan dalagu dalagu sirreetan sirraa'u baatan ammoo ummanni Itoophiyaa guutuu waliigalee aangoo irraa isin darbaa jechuu Oromoofis hin toltan biyyaafis hin toltan gaafa Afrikaatii fi naannoo saniifillee hin toltan warri amma aangoo irra jiru kana seef of gochuuf qajeeltanii dalaguudha kabiraa ammoo Jawaar fa'atu Eertiraa wajjinii Faannoo wajjinii Tigree wajjin waliigalee nurratti dura jira Jawaar laaptooppiin isirraa dalaguu jira warri duraan Eertiraa fi Faannoo fi Tigraayin illee waliigalee ummata Oromoo fixaa ture isinii jechuu Jawaarii miti ka Eertiraa dhaqee kushiinaa keessa Isaayyaas wajji buna qabatee deemu Jawaarii miti ka Isaayyaas Finfinneetti yaamee hamartii Isaayyaas hin qubatti kaa'atee jechuun yeroo Abiyyi fi Isaayyaas hudduu takkaan udaanuu tortusan amma walitti garagaltan waggaa lama dura achirraa Isaayyaas affeertee ummata Tigraay ka ficcisiisaa turte san Jawaartu yaamee dhoyisiisu ture san qofaa miti Faannoo ka hidhachiise Jawaarii Faannoo hidhachiiftee ummata Oromoo fixxee yoo ka yaadatan taate ummata Oromoo axaayee yookiin ammoo kamisee irratti dhawamee gara Dabra Biraan yookiin ammoo Shawaaroobiitti haakimaa fi ambulaansiin deemtuun Faannoon gaffuutee saanjaan achi keessa ambulaansii keessa wagguu diddirtee ajjeeftu san jaalala Faannootii fi Faannoon wagguu san waa'ee nikaasirraa qabduu fi waa takka hin goone jechuu guyyaa san harka dhoyitaaf hadha ammoo namni dirree irraa dhufe Faannoo ta'ee abbaa fedhe namni deeggaruu danda'a jechuu Jawaar waraanas hin qabu watakkas hin qabu Faannoon ufii ati hidhachiiftee hidhannoo keetiin sitti garagaltee muka hudduu si cabsu jirti jechuu kanaaf wanni Oromoo dhufu takka hin jiru warri kaabaa waliigaluu baatee dhufuu baatee ummanni Oromoo guyyaa ta dhugaa dhufte akka itti ofirraa deebisuun beekaa jechuu garuu ammoo akka aangoo teessan irraa itti deebisuun beeku isinumatu beeka aangoo teessan kanaafuu wanni kana walitti geessitan hin jiru balaa kan hunda ofii fiddan duraanillee ofii wal jala fiiguu turtan duraanillee Faannoo amma jettan kanallee ufuma isaanii walii galtanii ummata Oromoo qeerroo gabrummaa san jalaa isin baase mangaa jettaniit mangaa jettanii waajiratti guyyaa ayyaana waltajjii irratti baataniiti walaloo irratti qara'uu turtanii jechuu Faannoo sanaa wajji hadha ammoo isaantu isin irratti qara'uuf deema kanaafuu dadhabbii keessani rakkoo keessani isin diina bulguu gochaa isinii gootan rabbi zajaa isinii deebisuu jira kanaafuu waan dhufe hundaa fudhachuu qabdanii wanni namatti qaqqabdanii ebaluu fi xaaleeyii wajjin deeme ebaluu Eertiraa wajjin deeme diina Oromooti kanaaf Oromummaa wanni walitti dhufu hin jiru dalagaa keessan argattan isintu wal jaarsaaf jaartii ture isintu nikaa wal irra qabaachuu ture hadda addaan furamtan kanaafuu namni waan jidduu galu hin qabu itti fufaa qabsoon itti fufaa rukuchaan keessanillee itti fufaa inni rukumtan saffisaan deemtanii jalaa baatan yookiin ammoo akkuma wayyaaneen sooqidda isinitti feete isin dhiitu turre sanitti ammallee ol dhiitamuuf deemtanii galatoomaa isiniin jedha